Gooftaan keenya nurraatii galata qofaa barbaada. Edel jennee harka rukunnee isa haa galateessinu. Ni jedhaatii Waaqayyoota galateessina. Anware gamane doda wangela isafi kan kojechu ison jira kan goftafi daranya tarako tasuman jenne wangela barsisuuf bu'akan yanne anware gamane doda wangela isafi kan kojechu ison jira kan goftafi daranya tarako tasuman jenne wangela Nafana dubbata eenyuun agarsiisu eenyuun agarsu eenyuun agargaaru Waaqayyoon gidduu keenyatti argame sagalee isaa jiraataa bara baraa kan ta'e kana itti abboonni keenya duuka bu'uuti isaatiif ibsee hunduma keenyaaf ibsee akka barannee ittiin hubannu osoo hin ta'in firii 60-60 buufannee hanga dhumaatti cimnee akka dhaabannu Gooftaan keenya nu gargaaru. Abbaan keenya qulqullichi Solomoon macaafa fakkeenyaa boqonnaa 1:33 irratti kan dhaga'u yoo jiraate tasgabbiidhaan taa'a rakkina foonii irraas bilisa ba'aa jedha. Kun immoo rakkina foonii irraas hin fayyaa jedha. Ammas achuma macaafa ogummaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu gara mana Waaqayyootti gaafa seentee kophee lukatee eeggadhu. Dhaga'uudhaaf hubachuudhaaf deddeebi'uun aarsaa warra dadhabaa caala jechuudhaan dubbatee jira. Guyyaa har'aa kana firaaf jaalala Waaqayyoo yoo ta'e kan waliin barannu egaa guyyaa har'aa kana sagantaa guddaa kana qophaa'ee oneeffasan jecha dubbii sagalee Waaqayyoo walitti qabamnee tokkummaadhaan barachaa jirru kana maabarri keenya maabarri hin kutufanne koo sagantaa afuuraa guddaa kana iddoo kanatti qopheesse guyyaa har'aa kana akka barannuudhaaf sababa kan yoo ta'e isaanidha. Kanatti aarsuudhaan keessummoonni keenya kan akka obboleessa keenya faarfataa waggaa ijootee faaroo afaan Oromootiin akkuma beektan akkasumas obboleessa keenya akka qulqullicha Daawit karaaraatiin kan nu tajaajilu kan galateeffatu obboleessa keenya faarfataa Efreem Tassaayee akkuma kanaa obboleessa keenya barsiisaa Daaqoon Bajanee akkasumas taboorraas dhiyoorraas hundumti keessan guyyaa har'aa kana kan dhuftan kaayyoon walitti qabamuu keenyaa jecha dubbii isaa sagalee Waaqayyoo barachuudhaaf mana mana keenya irraati kaanee iddoo kanatti akka dhufu Waaqayyoon yaameera. Eenyu nu yaame? Eenyu nama yaama? Waaqayyoon nu yaameera jedhame. Waaqayyoon nu yaameera jedha. Nu barsiisuudhaaf nu yaameera jedha. Nu gorfachuudhaaf nu yaamee jira jedha. Lafa badii irraatii nu yaamee jira jedha. Gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos nu duukaa ta'ee hanga dhumaatti akka nu barsiisu akka nu gorsu nuuf haa ta'u. Hundumti keessan sagalee keessan ol kaastanii kan waaqeffattan har'a fudhadhaa nafaan akka jettan jecha kana isin affeeritan jira kan waaqeffattan jedhame sirriitti haa dhaga'amu kan waaqeffattan har'a fudhadhaa ani fi manni koo garuu
waaqayyootiin ni waaqessina. Eenyuutiin ni waaqessina? Anii fi manni koo eenyuun waaqessina? Isinoo eenyuutiin waaqessitanii? waaqayyoof galanni haa ta'u jedha ረከሰ ቦታ ገለደሳ። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ያስተምረናል፣ ይመክረናል፣ ይገስጸናል። እኛ ደግሞ ልጆቹ እንማማራለንና ቅዱስ ሰሎሞን በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 33 ላይ የሚሰማኝ ቢኖር በእርጋታ ይቀመጣል፣ ከመከራ ስጋትም ያርፋል ይላል። እሱ ያሳርፈን። በመቀጠል ቅዱስ መክብብ በመጽሐፈ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ላይ ወደ እግዚአብሔር ቤት በገባ ጊዜ እግርህን ጠብቅ ይላል። ለመስማትን መቅረብ ከሰነፎች መስዋዕት ይበልጣልና ብለው እንደተናገረ በጥሞና ቃሉን እንድንሰማ ሰምተን ብቻ እንድንጠፋ ሳይሆን የወንጌልን ፍሬ እንድናፈራ ቅዱስ አምላካችን ይርዳን። ኤጋ ጎፍታን ኬኛ ጎርች ኬኛ ውማን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙነርሲሳ እንበርሲሳadha nuti immoo barattoota isaatiidha. Annaabadhee nu baradhaa isin immoo teessan ni barattu. Walii galle miti duukaa jirtu. Waaqayyoon bakeenya duuka haa jiraatu. Abbaan keenya qulqullichi Iyyaasuun ilma Nawwee jecha kana akkana jechuudhaan dubbata. ቅዱስ ኢያሱ የነዌ ልጅ እንዲህ በማለት ይናገራል። የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ፣ እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልከዋለን ይላል። ኢያሱን ilma Nawwee warri waaqeffatan, warri waaqeffannoo qabdan, warri amantoo barbaaddan, warri amanamoo barbaaddan kan waaqessitan har'a filadhaa jedha. Yoom filadhaa jedha? Yoom filadhaa jedha? የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ፣ ነገ ሳይሆን ተነጎዳ ሳይሆን ሌላ ጊዜ ሳይሆን አሁን ዛሬ ምረጡ ብለው ይናገራል። በተጨማሪ እንዲህ በማለት የሚል ቃል እናገኘዋለን። የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክቱ በገላትያ ምዕራፍ 6 ላይ የመዳን ቀን አሁን ነው፣ የመዳን ቀን ዛሬ ነው ይላል። ማረጀች ኩኔ ወንተ waaqeffatan har'a filadhaa አኔፊ መንኮ ገሩ waaqayyootiin waaqessinaa jedhe waaqayyootti bullaa jedhe galanni waaqummaa kan ta'u waaqa hunduma uume hunduma gochuu kan danda'u aangoon isaa aangoo bara baraa kan ta'e mootummaan isaa mootummaa baraan hin daangoofne kan ta'e hunduma irratti aangoo fi aangoo kan qabu alfaa fi omeegaan isa waan ta'eedhaaf kan waaqessitan har'a filadhaa jedhe. Maal filadhaa jedhe? Yoom filadhaa jedhe? Kan waaqessitan maarree har'a filadhaa. Filannoon osoo hin baay'atiin, waaqonni biraa osoo hin jiraatiin, inni filannoo malee waaqa waaqessamu waan ta'eedhaaf wanta waaqessitan, wanta itti bultan har'a filadhaa jechuudhaan dubbatee jira saba Waaqayyo. Maarree bara kana keessa waaqeffannoon keenya akkamidha? Waaqeffachuudhaaf waaqni filachuu qabnu isa kamidha? Kan Kiristoos uume moo Kiristoos isuma waaqessina laata? Jechisaa akkana jechuudhaan ni dubbata jechaadha. Macaafa Iyyaasuu wanda Nawwee boqonnaa 24 lakkoofsa 15 kaastanii gaafa ilaaltan እግዚአብሔርን ማምለክ ሆኖ መስሎ ቢታያችሁ አባቶቻችሁ በወንዝ ማዶ ሳሉ ያመልኳቸው አማልክትን ወይም በምድራቸው ያሉባቸውን የአሞራውያንን አማልክትን ታመልኩ እንደሆነ የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ፣ እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን ያለ። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም የተመሰገነና ከፍ ከፍ ያለ ይሁንልን። ለሥራ ገለቴሳ waaqayyootiin waaqessuun hamaama fakkaatee yoo isitti mul'atu iyyuu, waaqayyootti buluun dabaa fakkaatee yoo isitti mul'atu iyyuu, waaqayyootti waaqessuun waan biraa fakkaatee yoo isinitti mul'ate iyyuu, abbooliin keessan laga gamatti waaqessaa kan isaan turan, kan isaan waaqessaa turan sana gammoojjicha keessa
isaan qabanis waaqota warra Amooraawiyaaniin waaqeffattu yoo ta'e kan filattan har'a filadhaa, kan waaqeffattan har'a filadhaa jedhe. Jechi kun yeroo sana warra turan Israa'eelota warra fooniidhaaf yeroo jecha dubbatame jechi kun በዛን ጊዜ የነበሩ እስራኤላውያን ዘሥጋ የሚባሉት እስራኤላውያን ገና ከእስራኤል የኤርትራን ባህር አሻግሮ ወይም ደግሞ አቋርጦ ሳይሻገሩ የተነገራቸው ቃል ነውና እስራኤሎን ወርፎኒ ለገገመ ወሶ ጅረኒ ለገገመነtti gaafa osoo hin dhufin waaqa isaan waaqessaa turan waaqa isa baqee hojjetame harka namaatiin waaqa isa ija qabu garuu arguu hin dandeenye waaqa isa garuu luka qabu deemuu hin dandeenye waaqa isa garuu ija qabu arguu hin dandeenye waaqa kana waaqessaa turani maarree waaqeffannoon keessan haalli waaqeffannoo keessan sirrii wanta hin taanedhaaf abbooliin keessan lagamatti warri Amooraawotaa sabni Amooraawotaa kan isaan waaqessaa turan sana waaqeffattu yoo taatan isinis garuu har'a filadhaa jechuudhaan qulqullichi Iyyaasuun ilma Nawwee jecha kana saba kanaaf lallabee ture. Israa'eelota seenaa isaanii irratti hundoofne bakka lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Israa'eelota warra fooniif Israa'eelota warra lubbuu jedhamaniitu qoodamanii jiru. Maarree Israa'eelonni warri foonii yeroo sana warra turan bara Museen deddeebi'aa ture warra turanidha saba Waaqayyo. Nuti garuu Israa'eelota warra lubbuu jedhamneetu beekamne. እስራኤላውያን ዘሥጋ የሚባሉት በሙሴም ጊዜ የነበሩ በሕገ ልቦና ይመላለሱ የነበሩ ሙሴም ለእነሱ አባትም እንዲሆናቸው እንዲያሰማራቸው እንዲመራቸው የሰጣቸው በዛን ወቅት የነበሩት እስራኤላውያን ዘሥጋ ይባሉ ነበር። እስራኤል ተወረፈውኒ ወርጅ ለምንኩን ወረበረ ሙሴ ቱረን ረቹ ጎብሳ ኬኛ ቆሪቻ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ድረ ወረ ቱረን ሴሪ በሬፈማ ሀረካቲን በሬፈሜ ከንት ላተሜ ሄሪትን ቡልባታስ በሬፈሜ ከንት ላተሜ እስራኤሉ ተወረፎኒዳ ዴሜ ደበሬዳን አሎተራ አሎተ በከቦዳን ሰኝራ ሰኝን ባየቹዳን namoota irraa namoonni dhalachuudhaan amma seenaa keenya guyyaa har'aatti qaqqabee jira jechaadha. Waliin jirra miti nuuf galaa yaadachi sagaleen isaa ifadha. Waaqayyo hunduma isaa ifataa isee nu abarsiisu. Amma gaadachi kun kaayyoo fi bu'uurri barnoota kanaa yeessi timirti መሰረታዊ ዓላማ የምናመልከውን በምሕረት ነገ ተነጎዳ ሌላ ቀን ሳንል ዛሬ መምረጥ እንዳለብን የምናመልከው አምላክ የትኛው አምላክ እንደሆነ እንድንመርጥ ምርጫው ደግሞ ራቅ ብሎ ወይም ደግሞ ርቆ ያለ ሳይሆን ዛሬ መርጠን የምናመልከው አምላካችንን እንድናድርበት እንድናመልከው የተነገረን ቃል ነው። ካዮን ብሩር ከና ካዮን ለለከና ካዮን ሰገሌ ከና ሰበ waaqayዮ በረከነ ከሰ መቃ waaqeffannodhaan kan deddeebi'an በረከነ ከሰ መቃ አመንታtiin kan deddeebi'an baay'een isaanii jira saba waaqayyo. Waaqni nu fayyisu waaqni dhugaa isa kamidha? Amantaan dhugaa isa kamidha? Amantaan jireenyaa isa kamidha? Kamitti amannee kamiin bullee kamiin deddeebi'uu qabna kan jennu akka barannuudhaaf jecha dubbii sagalee waaqayyoo nu akeekkachiisudha. Kanaatiif saba waaqayyoo abbooliin keenya kaleessaa kana waaqessaa turan beekaniis osoo hin beekin amantaa dhugaas qabatanii deddeebi'aa kan turan abbooliin keenya amantaa dhugaas hin taanes immoo qabatanii deemaa kan turan
mormaa walitti waaqayyoodhaa yookiin immoo taabota waaqessaa kan turan mormaa gaditti immoo taaboti yookiin immoo waaqa tolfamaa waaqessaa kan ture waliin jirra miti. Mormaa walitti maalidha? Mormaa walitti maalidha? Mormaa gaditti immoo maalidha? Mudhiidhaa walitti taabota gaafa ta'u mudhiidhaa gaditti immoo taaboti yookiin immoo waaqa tolfamaa waaqessaa turanii jiru. Maarreegaa saba Waaqayyoo waaqeffannoo abboolii keenya kaleessaa sirni sagada abboolii keenya kaleessaa sirrii waan hin taaneef warra kan jenne yoo ilaalle Musee fi Abrahaam Yaaqoobii fi warreen kaan waaqessaa kan turan Iyyaasuun faa waaqessaa kan turan yoo ta'e waaqeffannoon keenya sirriidha. Kanaan adda garuu waaqa tolfamaa waaqa uumamaa of oolchuu kan hin dandeenyetti bulla yoo ta'e mana keessa wanti biraan calleen ateeteen waaqa keenya jennee itti saganna taanaan waaqeffannoon keenya ammas sirrii miti saba Waaqayyo. Jechi kun gaafa dubbatamu mee ufaa madaallu bifa kamiin deddeebi'aa jirra ree? Waaqayyoon isa kamiin waaqessaa jirra ree? Waaqayyoon isa kamitti bulaa jirra ree? Amantaan inni dhugaa isa kamidha ree? Amantaa isa kamiinis deddeebi'aa jirra kan jennu akka of gaafannuudhaaf jecha nutti himudha saba Waaqayyo. Kanaatiif abbaan keenya qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra uummata Qorontoos isa duraa boqonnaa 8:4 irratti egaa waaqa tolfamaatiif kan aarfame yookiin immoo kan qalame foon sana waa'ee nyaachuu sanaa waa'ee waaqa tolfamaa hundumaa addunyaa biratti hundumayyuu waan duwwaadha. Tokkootiin alattis kan isa waaqessu hin jiru jedhe. ይህንን ቃል በአማርኛ ደግሞ ያለው በአንደኛው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 8:4 ላይ እንግዲህ ለጣዖት የተሰዋውን ሥጋ ስለ መብላትም ጣዖትም በሁሉ ዘንድም ከንቱ እንደሆነ ከአንድም በቀር ማንም አምላክ እንደሌለ እናውቃለን። waaqayyo dhalatti fayyisaa dhalatti mootii barbaadaatii dhalatti waaqa tolfamaa kana waaqa isiniif ta'uu hin danda'u. Fayyisaan waaqayyo qofaadha. Hunduma gochuu kan danda'u isa qofaadha jedheetu qulqullichi abbaan keenya Phaawulos warri isa waaqessanis duwwaa ta'uu isaanii nutti himaa jechaadha saba Waaqayyo. Kanatti aansuudhaan kan waaqeffattan har'a filadhaa erga jedhee booda waaqeffannoo keessa maaltu jira? Amantaatu jira jechaadha. Waaqeffannootti aansinee kan laallu waa'ee amantaati. Amantaa jechuun maal jechuudha? Waaqayyotti amanuun faayidaa maalii qaba? Waaqota halagaa warreen jedhaman warra mataa isaanii oolchuu hin dandeenyetti sagaduun kan wareegamanii duudha wangeela isaafi kan kodechuu dhiisuun jiraatan gooftaafi daara nyaata rakkoota somaa hin jenne wangeela barsiisuuf bu'aa kan yaanne. Wareegamummaa dhugaaf dafqa wangeela eegnisa lola'ee kan labsee jaalala onnee guutuudhaani karaa isaa banuuni Yohaannis barsiisaan saba isaa cubbuuni.
ofirratti baate Saa'ol seenaa ta'ee Phaawulos mul'ate qabsaa'aa wangeelaa duuka bu'aa dhugaa maqaa isaa labsuun argateera sugaa. Kan irraafamne dhugaaf wareegame du'aa hin sodaanne Phexros antiin gooftaa hafuuraan jiraate lubbuusaa wangeelaaf dabarsee kan laate.